irraa haala yeroo jetti sigalee mata dureen tiyya haala yeroo kana iddoo tanagaa waan deemaa jira ajandaa Oromoo darbamu jiru ajandaa Oromoon itti yeroo gubu jirtu shorti memory kan qaallichi shayxaantichi nuunjuusan shorti memory kan qaallichi nuunjuusan itti deemu jirra waan inni juulugumaanii itti dhufaa jirraa jechuudha sigalee ajandaan tokko hoggii darbamu eeysaahi darbamee jechuun gartee isiniin galu hoggii namni waa isiniin je nama san murmuuf nama san falmuufaaf wara rakkatu barraa jechuudha mee dursa waraana qabsoo jechuun hiikaa isinii himaa jechuudha isin hordoftoonni qabsaa'ota waraana qabsooti generaalli dhaabbadhaa isiniin jennaan dhaabbachuu baruu qabdanii maaltu jira dhiiroo maaltu jira jettanii dhaabbachuu qabdanii generaaltichi tokko annaawunsi godhee waa isiniin jennaan dhaabbachuu qabda wallee dhiyoo tana deddeemtu wallee aadaa Arsii tajuu gurbaan rabbi itti fedhe kun khadiyoo tana wallee san baase san sheetichi yaadarra kennatee ture kitaabul jismi soo guddarra dabarse jaallan kiyya irra guddaan waan inan waan san qeeqeef ni galaaf natti hin fakkaatu sii gale aadaan Arsii arra qofa wallifamne arra qofa leellifamne Arsiin ummata gootaa ummata gartee wanni isii arra addunyaa irratti akka waan ummata arra uumame akka waan ummata arruma qofa wallifamee fi maaliif godhame sadarkaa kaabine qaallicha wayyaanee wajji dhiiga Oromoo dhugaa ture san arrallee dhiiga Oromoo shayxaanticha wajji dhugaa jiru warqinaa gabayyootiin hanga sheer ta'utti warra jala kana warqinaa gabayyoo jalaa xirraafii fi waxii dhuguun maaliif akkatti afarfamee jettanii osoon addan baafatin gartee hedduun keessan hinaaffaa maarree hinaaffaa garaanaa isin gubatu milkii Arsiitu garaanu gubaanuti Arsiin milkaa'uun nu gammachiisa Harargeen milkaa'e Wallaggaan milkaa'e walloon milkaa'e kutaa Oromoo keessaa yoo takka milkooye sigal qabsoon Arsiin keessan jirre salaata faatiyaan qabne eenyu dura jee Sheek Abbuu Taatii jedhu nuti milkiin kutaa Oromoo takkaa nu gammachiifti malee milkiin kutaa Oromoo takkaa nu boonsifti malee ittiin dhaadanna malee ittiin hin xiqqaannu jechuudha ittiin mataa ol qabannaa jechuudha sigal hagaraan isin gubatu maarree namoonni bakka lamattiin qoodee ilaala kan wallaalummaadhaan dhugumaan gartee wanni kun hamuunni kun itti faca'ee joohara jaaniin sigalee joohara jechuun gartee fedhii al-ishq min al-hubb kan arabni juunsa jaalala keessaan si hoytu jechuudha jooharri akkasii sun kan itti faca'ee gartee hanga huccuu facaasutti utaaluus ni jira jechuudha sanaan irra laalu gammachuurra jira gammachuu isaatiin duraa tuqee sheekha xiyyaarree isaa kitaabul jismi dhufee soogiddanarraa distirra dabarse yoo jee mirga isaatii garuu habeekaa waa godhu sani kasi gubu aadaan Arsii arra qofa wallifamte arra qofa sibbamte maaliif arra akka dhaadheeffamte maaliif arra hoogganaan kaabineen hundi Kaadireef kaabineen gabbaatee akka dhaadheessite waay sigal waay if gaafadhu sigal namni milkii teessaniif takkaa milkii kutaa tokkootiif kagaraa yaasu haa yaasu arra sa'aatii aadaa dhaadheessinu sa'aatii aadaa sirbinu sa'aatii ilma Arsii ajjeesanii harreerra fe'anii magaalaa keessa oofan arra sa'aatiin sa'a qabsooti ajandaa qabsoo akkamii jijjiirra jedhanii
hayyoota arsii keessaa beekamu walafaan keenya jedhanii goota warqinaa gabayyoo har'a aadaa arsii sheer godhe Jawaar Mohaammed sheer hin goone jedhanii ajandaa biroo uumuudhaaf akka qophaa'aa jirtu bilisiginnaan gurraa qabdu ise sigal waan gootan godha sigal waan jettaniin jaati adda diigaa tokkummaan dhufte kun diigamu qaba jee shayxaanni akka ajandaa gad dabarsee jiru quba qabdu ise Denggadda Jawaar cinaan maal siin jee bashaashatti illee na jalaan bahuu jee maal jechuun gandummaa waa jaaraa jiraa jechuu argisiisa. Mee akkamitti isinitti himnaree mana dhufnee isinitti himuu hin dandeenyu. Mana dhufnee isinif fannisuu hin dandeenyu. Mee akkam taaname min ittizaaz maalaa goonu mee naa himi. Sigale. Memma wallee molonchiiftu sun. Sila walleen bilisiginnaan sheer godhuu qabdu wallee namicha Addis Ababa jeesani. Tadachi qaallichi meekaappii godhe hunda garsiiftee addunyaa tana hunda misooma fakkeessitee maal jettee mitiqqishoo jette. Waay sanna piippii sheer hin goone. Wanni diinni kee sheer godhu, wanni diinni kee sii dhaadheessu, wanni diinni kee sii faarsu waatu duuba jira. Gaafa ilmi arsii ajjeefamee harree irra fe'amu warqinaa gabayyoo noomaan jiin. Warqinaa gabayyoo maaliif noon jiin? Warri harra kan lafa dhiitee maraatee Jawaarri itti ka'ee wuy jee akka waan arsii jaalatu fakkaatu kun isin arsii keessaa dhalatee jettan kun nuuturra arsii jaalataa bara. Maaliif jiina gaafa? Akka arsiin hin duuneef mormuu jirra. Akka aadaan arsii, aadaan Harargee, aadaan Oromoo hin banneef falmuu jirra. Akka namni harree irra fe'amee hin deemneef falmuu jirra. Sheexaanticha dhiigee gartee Oromoo kana guutuu dhuguu jiru kaasuu jirra. Har'a waan isaan jalaan dabran gartee ajandaa caalaa bultumee irraa eegalee hanga ajandaa wallee kanatti ajandaa darbame. Sigale. Gujii keessatti intala gartee ajjeefamti. Ulfa baatii sagali arraan dhalamoo boruun dhalata jettu ajjeefame. Namni irraa dubbate jira. Namni irraa dubbate jira. Hin jiru jechuudha. Wallagga keessatti woboon lolee lolchiisee kuffisee daaraa godhee bilisiginnaa dhukkee godhee namoota 200 ol kan qabaniirra ta'an hidhaa yaasisiise. Namni irraa dubbate jira. Isin gartee walleerra wallolu jirtanii jechuudha. Piippina isin ajandaa sii darbee ichiin waan biroo godhu jira jechuudha. Amma maal godhu waan baalee fi maarree nu laallattu jedhaniiti isinuma lamaan walafaan kaa'u deeman. Nuti keessa jirru siinja lakkii keessa jirtaa jettaani ati banaa asii tiktook mana abaluu dhaynaa hoottaa waliin jettan. Obboleessu mee xiqqoo laal nama wal dhageeffatu haa ta'a. Nama wal dhageeffatu haa ta'a. Namni tokko yoo wal dhageeffate yoo nama wajji deemu nama kaayyoo takka qabu dhageeffate. Sigale? هذا كل شيء من البطين كل شيء من الخسارة جاربني سيجل كون خسارة دلقوا جراج سيجل خسارة دلقوا جراج غافة ستة لدى فتي غافة ستة اللي واي جت سوتت كام داون تاتي وغافة شوكتاي وغافة شوكتاي هاي جارسمان كيتوبر intala dhalaa yoo taate takkaa gurbaa dhiiraa yoo taate jaartummaan teetu yoo amala jijjiirtee si ho'isuu eegalte amala dur hin qabne fidde arra maali jettee ofirraa xiinxaluu qabda. Takkaa yoo jaarsa kee ta'es arra maali jettee ofirraa xiinxaluu qabda. Piippiin arra maaliif akka wallee tana sheer gootee way break news kunoo warqinaan gabayyoo hundaa sheer go way maaliif jettee akka maraatti.
Why? Ajanda ko isu barbadu jira as jalat. Walle na walli famtu. Ana walle radib man qaw. Namichi duraan namni nuun laaluu fi ara rabbi nasiiba tolchee fi ilaale an for first time arraan isumaa ijaan arge. Namoota akka Sheek Abbutaa kana hundaa ijaan arge nasiiba guddaa qabu. Siyal sun dhimma mataa hiyyaatti miti. Siyal aadaan Arsii arraa miti kan wallifamte arra dhiira meeqaa wallisee itti du'ee itti baqee aadaa tana nuu fide. Siyal akka sabattuu badaa jirra aadaa maal haasoy seenaan teetu seenaa qeenxeeti siin jechuu jirti peenteen jaa mitiiti wanni piippiini yele piippiini aadaan teetu aadaa qeenxee wanta harma muraan aanolee hundi adii gamtuu jechaa jirti namni gartee aadaa udhabe namni seenaa udhabe aadaa maal haasoy sigale saniifuu angaafas wanni jala muree waan kana mormeef wanni piippiin dhaadheessite jannatallee yoo taate rakkoo keessa jira jannata jettee ittiif hin darbin azaaba keessa taa'ee gubachaadhaa carraa eeggadhu hanga namni sirraa waa laalu dhufee laaluu ansumaafiin hima feetuni fudhatte feetuni dhiifte rakkoon hin jiru. Nama kana caalaa aadaa Arsii ibsee wallisee jira akka Joorjii Maarree Sanfaa namni akkasitti oowwise ni jira. For in history for first time kaabineen mootummaa sadarkaa olaantuu wallee takka sheer gooti for first time wallee Oromoo maaliif arra godhe ni muddamanii as keessaa nama bitachuu barbaadanii jira. As keessaa nama waliin naquu barbaadanii jira. Abalu sheerin goone abalu sheer godhe abaluu turraa Arsiidha jedhanii nama lafaan kaa'u deemanii jira. Sigale waa hedduudha firraa laallaa jechuudha. Sigale waa hedduudha firraa laallaa jechuudha. Waa hedduudha firraa laallaa jechuudha. Saniifuu ummanni keenya walleen haa wallifamtu sa'aatii laalladha. Sa'aatiin Oromoon dhiichifturra jirra. Sa'aatii Oromoon dhiichifturra jirra. Sa'aatii Oromoon aadaa si ibsatturra jirra. Maaliif arra dhiichisaan du'a teenya dho'isan? Maaliif dhiichisaan buqqaatii teenya dho'isuu barbaadan? Maaliif dhiichisaan diigamuu mana keenyaa dho'isuu barbaadan? Maaliif dhiichisaan gartee buqqaatii riiraa arra kaabinee riiratti baala keessa maal godhu jira ilmaan Marsiitii riira sunis hin qotattanii abadan jettee hin qotattan jettee riira keessa baala keessa maal godhu jira haadireef kaabinee arra yeroo ati duuba asii wallee takkarra walloltu mee yoo biititun guutuun kaatee wallee ta'e jettee Arsii jettee iyyite mee maal sii gooti yoo namni kee du'aa jiraate yoo namni kee buqqaa jiraate yoo aadaan ta'e badaa jiraate yoo seenaan ta'e dhabamaa jiraate mee maal sii gooti mee naa himu biititun guutuun miidiyaan addunyaa tana Aljazeera Miitirkishoon CNN Bloomberg Washington Post yoo addunyaan tun guutuun kaatee sii iyyite yoo manni kee nageessa hin qabaan yoo bakkatti aadaa tana leellifattuun qabaan yoo bakkatti seenaa ta'e gartee leellifattuun qabaan maal sii gooti arra osoo riiraa baala keessaa namni buqqaa jiru naafi ati asii wallee takkitti irra wallol sanii sagalee ta'uu dhabne osoon gujii keessaa haatii ulfaa ajjeefamtee reefisii mana taa'u jiruuti naafi ati wallee wallol osoon ilmi Arsii kanati jettu kun sabboonummaan Arsii yoo si dhagahamte akkatti gartee miidiyaa irraa si faranxiisi osoon ati asirraa Arsii jettee faranxiisi ilmi Arsii harreerra fe'amee ajjeefamee deemu jira dardarree Arsii kallacha dhawamu jira milishaadhaan
kun qurxummii nyaatamu jira. Si galee? Obboleessoo dammaqi mee xiqqoollee taatu dammaqaa yaa obboleeyyan. Mee waan ajandaa godhattan laalladha. Mee rabbuma namaa miti rabbuma sodaadhaa saba miskiina kana dhiisa. Sagalee tanumaan qaba gaa'ii I don't know. Rabbuma sodaadhaatii saba kana dhiisaa isa. Warri keessattuu warri miidiyaa kun warri waa oomiftan kun dhiisaa. Sa'aatii gartee wallee ajandaa goonee mee haasawa dheengadda Profeesar Isqeelii fi Jaawar akkasitti haasawan san bakka jiruu quba qabdaan madhaamsa isaanii sana. Aadaa Arsiitiif mormu jirta haa goota kee. Way numa gootaa bara. Kunis Arsii arrabsu jirta haa aadaa isi. Yoo Arsii arrabsite if arrabsitee bara. Yoo Arsii faarsite if faarsitee bara. Namni qaama fi tokko na dhageeffadhu. Qaama fi tokko yoo nammaan ka'ee gosa Oromoo keessaa takka arrabsi ifiin arrabsu jira bara. Waan akkanaa dhiisa. Kun nun barbaachisu. Ani dubbii irraa miishoo tarraa macarrashaatiin siimu. Jannata yoo dhiibbiin si faarsite jannata saniin seeninii. Jannata ol wanni qaalii wayirti. Azaaba keessa taa'ee carraa hanga warri gartee sirraa jannatuma sanuu sirri laalu dhufuutti azaaba keessa taa'ee carraa kee eeggatu. Aadaa dhiisi. Aadaa asii biraa yaanaa'u maarree jettu tana asii biraa yaanaa'u. Jannata san keessa yoo piippiin dhufte. Si galee? Kanaa ol wanni dhaamsi irraa mahiyyeetii siin jedhe. Hin jiru kanaa ol wanni niin geessitu. Aadaa warqinaa gabayyoon aadaa deeyisuun fudhadhu. Artii warqinaa gabayyoon aadaa deeyisuun fudhadhu. Isaa dhufeetti har'an aadaa deeyisa. Osoon inni aangorra jiru ilmi Arsii buqqa'u jira bara Baalee keessa. Baalee guutuun gurguramtee jirti bara. Soomaleen daangaa cabsitee daangaa hunda fudhattee lallabattee taa'u jirti bara. Isaa har'a sabboonaan haa ta'uu dhufee walleen aadaa deeyisa. Ati kana ajandaa gootee wal naa lolta. Obboleessoo xiqqoollee taatu mee nama ifin tuffachiisina uummanummaan Oromoo kun wahuma dhufe jalan oriinaa. Sigale. Amma duru bakka meeqa baatanii guruubii meeqa baatanii kun nuti Baalee Arsii miti nuti maarreen Arsii maarree miti mitirkishoo isinummaan walee galtanii. Boodamma maaltu itti aana? Warqinaa gabayyoo Arsii jaalataa sheer godhee aadaa Arsiiti si galee. Sheer godhee Jaawar Maamma sheer hin goone jettutti asaan. Gana amma kuni Jaawar irraa ittisa kuni maar irraa ittisa sheekka abbutaa iddoo tana gubata si galee. Mee maalumaan isin godhe mee rabbi sodaata. Mee maalumaan isin godhe. Anaafillee yaaddanii bannaa. Saniifuu sheeka keessan kanallee yaadala. Sheekana Arsinuu jaa yaada. Yeruma hundaa'u namni wajji qabsu hiitan tokko waan takka yoo morme mee dhaabbaa'eef laala. Mee dhaabbaa'eef laala. Nuti isin caala nama Arsii jaalatu isin caala jechoota filatamaa nama filatee saba Arsii kanaan jiru. So isin caala uummata kana faarse faaruun beektan. Maarree sanduuqa maarree. Namoota abaanurraa waan akkana nuti qabsoorra jirra. Aadaa teenya gana guddifanna. Seenaa teenya gana barreeffanna. Daangaa keenyaa gana kabachiifanna. Sa'a diinatti muddinee gartee diina taankii fi baankii jiru albaatii keessaa yaasu jirrutti ati ganda gaddeebitee asii immaa hoshora naa ta'u taateedha. Osoon kunooti isiniin juuti kunootiif hin jettanii Oromoon xiyya wal naa taate hayyoota xiyya waliin naa fiddee
hayyayya dhiibbaan kana caalaa godhamee lafarratti harku qabnaa si galee. Si galee. Saniifuu qaanfadhaame mee rabbi sodaadhaa xiqqishollee taatu qaanfadhaa bulee. Har'a maal keessa jirra? Oromoon maal keessa jirti? Koo salaanni rabbi irra wanni fardii ni jirti. Salaanni nu wayitti qabaa bara. Aadaan wayitti qabdi bara. Qabsoon wayitti qabdi. Yeroo qabsooti. Yeroo qabsooti. Waa takka wanni ati arsii dabaltu hin jirtu hanga feete arsii faarsite. Waa takka arsii jettee iyyiteef wanni ati Oromoo keessa arsii dabaltu hin jirtu. Waa takka ati wanni arsii jettee lafa gaqqabdeef wanni ati arsii gaqqabuu dandeessu hin jirtu Oromoo ta'an keessa. Carruma Oromoo ta'an mudatee isii mudate. Yoo Oromoon tun milkooyte ni milkooyti. Yoo Oromoon tun kasaarte walumaan kasaarraa. Kanaafuu maal goona wal qabannee tabbabaanee milkaa'uu qabnaa jechuudha. Milkaa'uu qabnaa. Mee shamarran faaniif laalaa haadha intala akka teessaniiti barta ulfa guddaa san ol qabdee ulfa sanii wajji awwaalamte. Gujii keessatti. Miti qollee isinitti hin dhaga'amu. Humaanitiin eessa qotte qo'e? Namummaan eessa qotte? Mee wahuma wallee tana dhaadha isaa laala. Warra duraan jaawar dura dhaabbachuu ture. Warra qabsoo tana dura dhaabbachuu ture. Warra hayyoota keenya dulloota jee arrabsuu ture. Warra marroo dhumaan fidu jee marroo xiqqeessaa ture. Si gala? Mee warruma akkatti wallee tana dhaadha isee wuuy jee maal jee mirqaanu kana cal jaamee laalaan jala yaala. Warra wallaalaan godhe irraa jechaan jiru si gala? Kun ammoo itti fakkaattee tuma mirqaanee godhee jechuudha. Hangasuma yaaduu danda'a waan ta'eef. Har'a yoo namni duraan faallaa kiyya jiru tokko waan takka mirqaanee fide maaliif akka mirqaanee jeef irraa laaluun qaba si gala? Akkanumattiin ittiif darba. Mee waan takkaan isin yaadachiisa waa irraanfachuu ji'a Haacaaluu Hundeessaa. Gaafa qeeroon wayyaaneen biyya bulchu jirtu. Gaaf tokko gaafa qeeroon alaabaa ABO tana hunda qabatanii makiinaadhaan kaadireen magaalaa guuruu turte yaadattu. Hiriira ba'aa jedhanii wayyaanummaan alaabaa ABO harka guurte gaafa Jaawar mormee OMN hundi dabarsuu dhoorke sana. Akkamitti hiriira guddaa kana dabarsuu dhoorka? Maarree shaneen tun hundi qiyaamaa keessa shaneen daawwiti bisaa ture. Sigal. Kunoo laala hiriira kana akkamitti dabarsuu dhoorka? You remember? Yaadattu. Hiriira sayyoo laalte bar qeeroon alaabaa qabatteeti magaalaa hunda keessaa barra baadiyyaa hunda keessaa makiinaan guuruu jiranii bar qeeroo. Sigal. Ifiifuu nu gargaaruu jiranii fakkaatti. Jaawar abadan hiriirri kun keenyaa mitii jee morme yaadattu sana. Maaliif hoggii waan ati hin feene si dura qabanii si dadhaban waan ati feetu sii fidanii jechuudha. Waan ati faarsuu feetu si hojii faarsanii jechuudha. Si seenaniiti iccitii ta'e guuratan adda si diigan jaaluma kee wajji qabsaa'uu jirtu kanaa wajji walafaan si kaanii jechuudha. Amma meeqa keessanii kalee boo waajjeen arrabsine urrumaa wajji qabsaa'uu jiru. Ana hangasuma yaaddan isinitti naaru isinitti aareetii miti kaniin jechaa jiru. Maaliif hangi yaaduu dandeessan hangasuma? Aboo sheekha kana karaa dheeraa wajji as deemaa dhufne dhiiroo isheen kun maal harkanii kitaabul jismii kun har'a maal harkeen nu dura dhaabbateen hin jirtu. Akkana honkaa. Piippiin duraanuu karatti hin nabbaatu dhabde dhuftee sii jajjabeessiti. Bar kun akkanumaa maarreedhaa miixirqishoo anaa kana sirritti hadiisa kiyya kana hintiif dhuftee sii galte. Harfii takka takkaan akka sirritti isaa galutti. Kanuma dadhabnee maarree ta'e miixirqishoo ta'e sii galee kunoo weegana. Sii galee. So saniifuu waan takka hoggii namni gartee wajjiin deemtan kun morme mee maaliif namni kun morme jaa'eef gaafadha. Waatu duuba jira. Memmaas waan birootiin isin yaadachiisa.
gaafa Jaawar Mahammad hidhaa jiru Baqqalaa Garbaa faan Hamzaa Booranaa Shamsuddin Xahaa hayyoonni keenya hidhaa jiran san Faraan Baddeessaa wallee jaalalaa takka baasuu yaadattu yeroo miti jaanii namni hangam takka dura dhaabbate yeroo jaalala walliif nu jaanii yaadattu kan kunis wallisu qaba kunis wanni sun ajandaan sun eessa akka ka'een beeka sigale bar jaalaluma wallise Faraan Baddeessaatu wallise bar yeroo hayyoonni keenya hidhaa jiru yeroo Hacaaluun du'ee jiru yeroo gartee Sheek Abbutaa afaan nurra dhiichisu jiru akkami jaalala walliftanii jettanii Faraan Baddeessaa dura gaafa dhaabbattan yaadattu yeroon sun yeroo jaalalaatii midhugaa keessa yeroo sabni gaddarra jiru yeroo hayyoonni saba kanaa hidhaa jiru jaalala walli yeroo miti dhugaa sigale angaafa san gabbee irraan dubbanne maaliif dubbiin dhugaadha sigale dubbiin dhugaadha wanni isin mormitan sun dhugaadha amma yeroo aadaa dhiichifnu meenaa hin bakka inni aadaarra waraabu jiru sanirraa namni harreerra fe'amee reefi deemu jira ummata inni faarsu kana rigiraa baalerraa buqqisanii shanyiin qotattu jedhanii cafaqu jiran Gujii ichuma bira sigale Gujii ichuma bira ollaasan unola mucaan keenya kun anuu komantii godheetiin mormee jee gaafa sigale so gaafa san gartee ajanduma darbame fudhattanii warri kun ammoo dhuguma mormu jira akkamitti osoo hayyoonni keenya hidhaa jiru beetonni keenya hidhaa jiru Hacaaluun du'ee qabrii jiru akkami Faraan Baddeessaa artistiidha akkami jaalala wallisaa jettanii loluu turtan wanni isin gaafa san loltatu sirri an dubbii san gaafa san laayif illee irraa waraabne wallahi akkatti yaada maaliif dubbiin isin loluu jirtan sun sirriidha saasan sigale arra osoo namni keenya dhumaa jiru osoo namni keenya buqqa'aa jiru osoo daangaan Oromiyaa sarbamaa jiru sigale osoo daangaan Oromiyaa sarbamaa jiru osoo sheexaantichi tokko walirra nu bitee bukkee nurraa kaasaa jiru sigale osoo hayyoota gandagandatti idda fudhannee jirru kana abbootii qabeenyaa gandagandatti idda fudhannee jirru kana hunda dirqiidhaan walitti dhiibnee walitti deebisaa jirru gaafa isin fiddanii akka burcuqqoo dubbii ajandaan taane nu itti darbitan kun ajandaa fudhataman qabne ajandaa qabsoo teenyallee saba keenyallee gargaarree amma booda uggii ajandaan tokko dhufe itti yaada sigale itti yaadaati waan oowwiftaniis oowwisa waan oowwiftaniis oowwisa anamma hojii PP tana yeroo hunda wanni bahee faallaa namaa dhaabbadhee namni illee aboo kun nama dhaga'u jeen arrabsuuf ani waan PP'n oowwiftuniin beeku PP'n especially Harargee fi Arsiin akka jaaraman hin feetu ansiifin himaa dhageeffatu akka tokko tahanii tokkummaadhaan dubbatan hin feetu jala mureetiin siibu PP'n tun paartiitii yaan sirriitti hin beeku akka isaan kun tokko tahanii deeman hin feetu sababa sa'aatiif gaafadhu deemi yoo jarri kun wal ta'ee isaanii miidiyaa irratti illee wal mari'atu garte akkuma gooteeti dhuftee ittiin seente feetu sakkaree iyyatti ergiti feetu maarreetti ergiti feetu faarsee bulatti ergiti akkuma goote waliin nayti jechuudha keessoo isaanitti waliin nayti jechuudha amma Harargee kam goote gosatti Harargee gosan beeni gosummaan jaaramuun milkiidha maal gosatti wal beeka jee malee ittiin dhaadadhaan jenne ergamaan keenya
amma gargaarsaa gosummaan ta'e abalu fayyadame gostami jechuu eegalu namni ta'e hangan takka nurratti dalaydee piippiin Harargee akkasitti daamij gootee amma isinitti as kuttee jiru. Amma hoogganaan keessan guddaan piippiidha irra guddaan arbaa gartee akka gaariitti dhiiga Oromoo dhuge wallee sheer isinii godhe booda qabsaa'ota kanatti as dhufu teessanii jechuudha. Abalumaa sheer hin godhini. Abaluu sheer godhe. Abalummoo ajandaaf sheer godhe. Sigale. Walleen qabsoo dheengadda tanu barbaachiftu jaawar dura namni sheer godhe hin jiru. Sigale. Saniifuu obboleeyyan keenya mee waan takka dammaqaatii gamaa gamana ilaalaa maaliif wanni kun tahee ofirraa ilaala. Tadha asuman dhaabeetiin keessaa baha ajandaa kanallee asuman nurraa gabaabsa. Kanaa booda abbaan fedhe waan fedhe yoo wallisee dantaa yuutuuba isaatiif malee namni arsii jaalatee arsii wallisee hin jiru. Deemaa viiyuu isaa gurbaan kun amma durallee wallisu ture jaaniyaan eegasiin baakgiraawundii isaa laale eega inni wallisu ture jaani viiyuu isaa ta'amata meeqa dura namaan galaaleef wallee tana namaan galaaleef laala. Viiyuu isaatiif hiroon keer namni sabboonaan osoon sabni isaa duu jiru sabni isaa biqa'uu jiru waan akkanaa wallisee sii galee wanta godhuu jechuudha. Ammaasiis inni wallisuuf mirga qaba. Ati immoo irra wal qooduu dhiisuudhaaf siitutti gaafatamaa jedhu. Namni ajandaa sii darbuudhaaf mirga qaba. Ajandaa sana badan hin fudhadhu jettee firraa dura dhaabbachuudhaaf siitu. Sigale dura dhaabbachuu qabaa jechuudha. Saniifuu ani waan inni isiniin jiru waan takka firraa gamaa gamana laala. Waan takka firraa gamana laala deema especially waan amma eegaltan tana waan gaddummaa fi gosummaa tana please waan kana dhaaba. Abbootiin teenya dheengadda shimmiggatti wanni warii wareegamteef amantiin addan baanu gosummaan addan baanu jetteeti. Oromoo kan bituu danda'u yoo addaan qoqqoodan qofa. Yoo gosa kana rakkaasan qofa. Please waan kana dhaaba. Waan kana dhaaba. Keessattuu warri TikTok kadhatee bulaan yaa kadhatee bula yaa warra TikTok yaa warra gosummaan nama jaaree leencanaa darbaaju yaa warra gosummaan nama jaaree waanaa darbaaju yaa kadhatee bula rabbi sodaadhu uummatarraa taa'e waan kadhattee hirkattu san rabbi si nyaachise yoo uummata kanarraa taa'uu baatta kadhatee bulaadha amma kan firraa dadhabe ka keessattuu gartee wanti oomishatee gartee gosummaa fi gandummaa tana oomishee ilmaa baluu kana ta'ee ilmaa balu barna uuma biyya cabsuu deemu ilmaa baluu maarree qabaa aboo maal qabu biyya cabsuu deemu sigale jennee oggi laalle kunoo bara geema qaba bara miitirqisho qaba bara milliyyoo qaba asiin jan sigale saniifuu awwanniin isiniin jiru kadhatee bula ummata Oromoorraa ta'a. Itti aansuudhaan haala yeroo irratti akkuma beekamu sheeytaantichi Abiyyii fi Injuu idduu tana haala nageenyaa ergaa hayyoonni keenya gartee sabaa sablammii wajji waliigalanii booda takkaa rafeen bullee jechuudha. Takkaa rafeen bullee. Diinni keessii rafutti hin jiru. Ati garuu diriirfattee raftee waan hin taane iyyaa bultaa jechuudha. Sakkaree iyyaa wajji. Diinni kee halkanii guyyaa sirratti dalagaa jira. Akkuma beekamu humnoota warroota intikaa aanaa fi gandarraa hanga godinatti yaamee Finfinneetti haga ammaa marirra jiranii. Haga ammaa marirra jiranii. Biyyattiin namicha harkaa baatee jirti.
ollaan dheengadda isaa wajji du'u hundi har'a isa ajjeesuu barbaada. Keessoon isaa nagaa hin qabdu, diinagdeen isaa nagaa hin qabdu, dipiloomaasiin isaa nagaa hin qabdu, ekonomiin isaa nagaa hin qabdu, waraanni isaa nagaa hin qabu, kaadireef kaabineen isaa nagaa hin qabdu. Ibsa isaan dheengadda baasan garte. Hattuun qulqulleessinaa jedha. Hattuun hattuu qulqulleessuu dandeessu hin jirtu jedha. Maafiyaan maafiyaa qulqulleessuu dandeessu hin jirtu jedha. Diinagdee fi qaala'insa jireenyaa ni to'annaa jedha. Qaala'insa jireenyaa kan uumuu isaanii jedha. Akkamiin dippiloomaasii balleessanii ollaa wajjin nagaa buusuu didanii keessatti nagaa buusuu didanii qaala'insa jireenyaa dursa ka fidu maal lola nagaa dhabuu qotee bulaan qotachuu dadhabuu daldalaan daldalee galuu dadhabuu sigale namni yoon qonne biitti takka yoo qottee oomishuu hin dandeenye guddina maali miti. Daldalaa yoo daldalatee fiduu hin dandeenye gibira isaa fuudhee kafala. Biyyattii nagaa dhabuudhaan ajjeesee jechuudha haallicha. Wallaala isaatii wadalloota jala guuree nama waa beeku, nama yaada kennuuf, nama gartee waan kana dura dhaabbatu hunda if jalaa baasee fixeeti. Yessanii qofa. Faarsee bulaa qofa. Maal naa dhabde hanga duututti anni nyaadhaa warra juu qofa. Namni garaa si deeggaru, namni faayidaa si deeggaru gaafa faayidaa sanirraa qabde si jalaa garagalaa arraarra hin jedhu. Amata lama duraan jedha. Biyyattiin zarzaarrooytee jirti jechuudha. Namoonni if qopheessaa jiran. Naafi atiif qopheessuun isii garuu ha qophaa'ee kamitti diina jenneeti karoorfachaa jirra. Waboo qophooyte akkamitti ol warratti oofu jirtan. Hayyoota wal mari'achuu jiru akkamitti ol warratti oofu jirtan. Warra ajandaa hin qabne, warra maal hin qabne, warra waluun dhageenye, warra miixirqishoo hin dhageenye isin wal diigu jirtan. Ambiti garuu wal jaaru jirti jechuudha. Mee bakka jirru if laala. Dammaqaas jechaa. Sa'aatiin amma sa'aatii tokkummaa teenyallaa suuta halkanii guyyaa ija takka harrafaan jaawarsuun ammas. Biyyattiin tun boru maaltu ta'an hin beekamu. Biyyattii namni waan nyaatu dhabee wal nyaachuu qophaa'u jira. Namni waan nyaatu dhabee mootummaa nyaataa mararaa guddinaa jira. Hayyuu siyaasaa sigale. Ka'anaaf si dura siyaasaa barsiisuu ture. Yeroo kanatti tan qabdu jabeeffattee tan hin qabne humna hin qabne hawwattaa jechuudha. Waboo jabeeffattee huuba nama waboo irra buusu eeydee hayyoota kee jabeeffattee nama huuba hayyoota keetirra buusu irraa eeydee sigale. Tokkummaa kee jabeeffattee tokkummaan kee injifannoo si geessa waan ta'eef nama tokkummaa kee dura dhaabbatu ofirraa eegaati. Akkasiin kara milkiichi tarkaanfatte malee harka haaraa, kaan arrabsaa, kaan abaaraa, kaan eebbisaa, eeysaa hundeessu. Amatuu saba kadhaa, saba boohaa, saba wallaalaa taanaa. Har'a Oromoo keessa jenereeshinaa du'aa jira. Maaliif jenereeshinni du'aa jira? Jenereeshinaa doomaa jira. Maaliif jenereeshinni doomaa jira? Barsiisaan hayyuu oomishu hundi waan nyaatu dhabee maraataa jira. Barataan waan nyaatee barsiisaa hanga jiru sanuu dhageeffatu dhabee boohaa jira. Dhukkubsataan dooktara mana wallaansaa dhaqee dooktara dhaabbatee isa wallaanu dhabee siree du'aa jira. Maaliif dooktarri dalagaa biroo barbaadaa jechuudha? Jireenya isaa habar godhuuf. Kataaskii oofu taaskitti oofu. Anamma nama yuunivarsiitii barsiisaa oolee galgala galee huccuu namaa miicuun beekaa jechuudha. Kaadireef kaabinee waan biroo fixaniiti qotee bulaa dachii gurgursiisanii fixaniiti
re'ee gurgursiisanii milishaan fixeeti awwadaa itti qorqorroo manaa buqqaasanii buusii kafalchiisan. Qorqorroo mana ijoolleen keessa galtu ni amantaa ammatan. Ummanni keenya sadarkaa tanarra jiraa jedhu. Mee namni sabni isaa akkana jiru, namni sabni isaa kana keessa jiru mee rabbi sodaadhu afaan kamiin wal lolan? Mee naayu abbaan kee qorqorroo buqqaaseeti buusii milishaa kafalu jira. Qorqorroo mana kan roobni ilmaan hin roobu. Mana tokkichaa ijoollee nama 10 keessaa qabu horiidarii jedhanii gartee manzaraa kaayyatee garaa hangana godhee kaabineen kun irra diigaa jiran. Arra tokkummaa kee cimsattee keessoo kee jabeeffattee kan ofirraa kaasu bineensa gartee dhiiga uummata keetii dhugaa jiru kan ofirraa kaasu ajandaa inni sii darbu ofirraa eeguus si barbaachisa. Eeguus si barbaachisamu asii dhaabbattee gartee rabbii hiree sii kennee biyya Arabaa si geessee biyya Awurooppaa si fidee Ameerikaa si fidee asii uummata keetirra baacuus si barbaachisa. Dachi qaallichi kun meekaappii godhe fa'aan ajandaa godhachuus si barbaachisa. Dhukkubsataan nama wallaan hin qabuun siin jedhe. Dooktarri waan nyaatu hin qabu. Deemee dalagaa biroo barbaaduu qaba. Dalagaa dabalataa dalaguu qaba. Barsiisaa waan nyaatu hin qabu. Dhaloota kamtu sii barata. Mee hoogganaan siyaasaa kanatti oomishu jirtu. Mee bara piroofeesarraatti oomishu jirtu. Injiinarraatti oomishu jirtu. Kanatti oomishu jirtu waraana qofaa jechuudha. Saniifuu osoon dhaloonni si doomaa jiru, osoon qacheen si citaa jirtuuti, ati asirraa teessee waan hin taane haasoo ta'e. Waan sabni keenya keessa jiru waan afaaniin dubbatamu miti. Ana yeroo manni biyya sanii sun abaarsa qabamoo waan ajaa'iba sitti ta'u harrakkinni dilli kun jiru sheekaa fi qeensiin hundi dhiichisan manzaraa uffatanii sheekotii manzaraatanii nan juusan gartanii isaan irraa quban qaban biyya biroo uummanni kun hoggiin laayif isaanii ilaalu hoggiin maarree isaanii ilaalu sigale uummanni kun biyya biroo jiru immoo Itoophiyuma addunyaanuu yaa Rabbi biyya tana nutti hin diigin jettee addunyaan kadhachuu jirti. Maaliif uummanni Itoophiyaa duraanuu baqachuudhaaf qophaa'ee firra taa'u jiru sigale yoo xiqquma takka tuqaan fitila dhufti Ameerikaa yaa'uu fedha Astiraaliyaa yaa'uu fedha namni tokko biyya san keessatti nafu. Namni tokko biyya san keessatti nafu. Arrat sabni keenya tana keessa jira. Muusiidhaan uummanni keenya mataan garagalee jira. Yaa buleeyyan. So ummata kana aare kana ummata kana cinqame kana xiqqis takka tuqaa afataa jechuudha. Kana maaltu barbaachisa? Dhullaan akka dhoohuu qophaa'e kun akka dhoohee fuula hunda si faca'ee hin balleessine hayyootaa tokkotti dhoosu beekaa. Waan hayyoonni kun dalagu dhageeffachuu qabdaa. Har'a maal dalaytan jettanii hayyoota kee gamaaggamuu qabdaa jechuudha. Hayyoonni taa'an jiran dalagaa jiran kan waraqaa barreessaa jiran amma suuraan intala gujii duuteetun rabbi hamataa godhuu fi ilma hojii duuteetun guutuun Human Rights bira dhayite Washington DC dhayite addunyaan guutuun mootummaan akka ajjeese ragaa wajjin geessaa jiranii jechuudha. Dippiloomaasiin mootummaa hofteeti teenya haatee deemu jirti. Kana biratti ka barbaachisu dippiloomaasiin qoftiin gatiin qabu humna jechuudha. Humni tun eenyu harkaa qabu woboodhaa jechuudha. Marroo dirribaatiin maaliif jirta jechuudha. Deengaddaa jirta harree isii jirta jechuudha. Afaan qofaanii miti. Waa hundaan haasa'uu qabdaa jechuudha. Ati saba guddaadha.
sabajoollee uumaan beeyneefuu tiktook irra leenca kennuun leenca akkamiin leenca kennuu diddare gele leenca akkamiin leenca kennuu diddare saniifuu obboleeyyan keenya yeroo gartee amma namni keenya qabateef laatu diiyaaspooraa biyya alaa kana awwanniin isinit dhaamu miidiyaa biyya alaatii fi diiyaaspooraa biyya alaatirraa namni chipsii lama nyaata warri diiyaasporaan biyya alaa an ummata rabbii tokkichan sudaan haa ummata akkas jiru keessa dhaabbatee fuutoo ka'ee haa jee doolaara keessa kaatee yeroo keessa kaatee gammadu riyaala keessa kaayatee gammadu gara jabina diiyaaspooraa adeero gammachuun biyyaa wajji toltii bala gammachuun sabaa wajji toltii bala balaan biyyaa wajji balalchu kuma jaa gammachuun biyyaa wajjiitis baharaa bara so saniifuu sadarkaa ummanni keenya kana keessa jirutti halkanii guyyaa eessarra geessan jennee hayyoota keenya as keessaa dha'uu qabna man isaaniif ajandaa baafne ajandaa birootiin gartee akka isaan qabaman ajandaa birootiin akka piippiin gartee jaawarfaa arrabsuudhaaf xiqqoo akka ta'an afatan gartanii maaliif yeroo hunda diinni gartee laal nama ajaa'iba irratti xiyyeeffata amma qeeroo shanirraa hanga 8 ijaaran faarsee bulaan hin gahu akka gaariitti arraba beeku naa barbaada sakkareeyyaan kuunis kufee kuunis use naa barbaada jeen namichi qaceelfama gabbaasee jira maaliif faarsee bulaan buleeyyiin kun xiqqoo walitti aaranii jiran iddoo tana hirmaannaanis walan qatte jedhani annaaf himanii ansaayibaniin beeka xiqqoo hirmaanna irratti mufannoon takka dhufte irra guddaa faarsee bulaanii gartan isinuu harkuuf teessan amma namoota hedduu wal loluu ta'a sigale xiqqoo haatu ta'e negatiivii wal tuqee maaliif buleeyyii kana already tuffatee jira buleeyyii kana isinumaatii isin fiddanii namnillee isin dhaga'uu didee fuulallee isin baranii ay sheekaa butaa'utu ofirraa dhoorkuu dadhabdanii ja'aniiti gartee faarsee bulaa warra buleeyyii kana xiqqoo ignoor godhanii irraa usanii haaraa kana jala ori'uu eegalanii jedha. Pippii fi jinnii sheeyxaanni amala tokko qaban namuma isaan jaalatu ajjeesan dura. Soo sanii faarsee bulaan kun maqaa jijjiirratee kun callisee irra guddaan ni callisee bara faarsee bulaa. Faarsee bulaa haaraa kana dadhabne malee faarsee bulaan buleeyyiin barxiqqoo ni callisee barsiise. Haqaanfateetu magaa takka firraa darbu malee. Soo saniifuu faarsee bulaa haaraa naa'uu maajeeti qaallichimma warra haaraa kana jala fiiguu jiraa jaanti gale. Amma qeeroo naa qopheessaa jee takka gaariitti arraba beektu takka gaariitti gartee jaawariin asin nu dhiiftee kuttee maarree taatee kuttee miixirqishoo taatee kuttee haakima nun geessine jaawar maallaqa maal qabaa haakimas geessine warra akkas juufaa jira warra amma qeeroon asirra baate nu gantee kuttee miixirqishoo hay yoo inni isin gane maaliif aangorra jiru summaa bakka isinitti hin goone faarsee bulaa guddaa ta'u ergamtuu guddaa ta'u nama akkas jee viidiyoo waraabulaa laame jaawar akkana nu godhee kutee maarree nu godhee kutee jedha inni ma achi jiru sunoo maal sii godhu jiru gale saniifuu sagaleen tiyya tanuma sagaleen tun maal taate isinitti kaatamu isinit guddate sigale faarsee bulaa yaa'u jiraan siinje maraataaf qaanfatee yaa'u yooniin utaalees namaan nakkoof laadii rokkamiin ta'a je'ee gartee qaaniidhaa ija babaasu jiru malee faarsee bulaan irra guddaan awwaajjira keessaan jira qubaan qaba faarsee bulaan irra guddaan mindaanis irraa dhaabbatee jira
Faarsee bulaan irra guddaan mindaanis irraa dhaabbatee jira. Ammaasiis galatooma warra sagaleen bireeda jettan. Ammaasiis erga obbo Lammaa Magarsaa hayyoota keenyaa wajji jiraachuu, hayyoota keenya duuba jiraachuu, hayyoota keenyaa wajji jiraachuu mirkanooyitee PP'n eega nuti dubbisan gabbaafne qorattee irra geesseeti duraan barcal jettee teessi wallaalummaa PP tanaa si gale. Eega nuti dubbisan gabbaafne qorattee irra geesseeti hay obbo Lammaan isichi jira yaaniiti imma namni hundi jalaa diddidu seene si gale. Faarsee bulaa kanaa fuulatti gugguuruu eegalan si gale. Thank you warri bareeda jettan sagalee. Faarsee bulaa kanaas fuulatti gugguuruu eegalan. Akka duraanitti gartee fuulaas baduu didaniiti amma faarsee bulaa irra guddaan bar waliin eegalle. Namoonni muraasni xiqqoo booda wal eegaluu ta'an si galee. Kanuma boodachi garagalee dhukaasuu taa'u garatta si galee. Wooma keessi jiruun si himan si galee. Saniifuu ammala kaadireenis akka duraanitti waa takka lafan jiranii yoo namicha kana gartee asirraa kan kaasan namni namicha kana sossoosuu danda'u jiru si galee jettee amanteeti duraan qaallichuma tajaajilu jirti jechuudha. Namichuma tajaajilu jiranii jechuudha. Eega hayyoonni keenya walgahii biyya alaa tana godhe booda namni xiqqoo addii horatee jechuudha. Humna tikaa keessaa, kaadiree keessaa, kaabinee keessaa warri duraanuu uummata kanaaf dhimmamu hagartee akkaataatti uummata kana tajaajilu wallaalee rakkachuu jiru. Xiqqoo amma goobaan as laaluu eegalee jechuudha. Saniifuu faarsee bulaa kanaanis hayboo dubbiin jijjiiramni dhufuma jira. Jaawar deengadda aboo haabbu taasii qofaa asii ozoon jaanii jaawar faan dhufanii aboo jaawar kopha deema ozoon jennuuti hayyoonni guutuun bira jechaan aboo Oromoon ifiifuu waliin galtu ozoon jaaniiti marroo fi jaawar waliin ta'anii waajjira tokko keessa ta'anii mari'atanii aboo Oromoon Amaaraa wajji waliin galtu ozoon jaaniin ligatuu fi jaawar nuti obboleeyyan qabsooti waliin jaanii hay boo dubbiin nu harkaa bahaa jirtii jaaniiti. Maaliif namni siyaasaa beeku dubbiin kara deemaa jirtu ni beeka si galee. Dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba. Mootummaa wasaa qoshaasha kana dhiisi. Mootummaa wayyaanee kan sukuriitiin isaa waraanni isaa diinagdeen isaa akkasi jabaa ture sunu ni kutee jechuudha si galee. Gartee sunuu ni kutee jechuudha. Osuma ta'ee eenyee ilaalluuti